Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota keenya nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa bakkuma isin jirtanitti isin bira nuuf haa ga'u isiniin jecha har'a immoo qophii qabannee isinii dhufne siiqqeen maalii kan jedhudha. Siiqqeen maalii? Hanga xumura isaatittis nu waliin tura. Akkasuma laayikii, sheerii, sabiskiraayib gochuudhaanis nu gargaaran asumaan Asdabechi dabo hodom makukana washo wachalare Bishamumbe Kenya boru boru jada Yamutin siyadu bohu bohun jada fige badun jada Bayena reri danom buta kala Siiqqeen maali? Siiqqeen mirga dubartootaa ittiin tiksuuf sirna gadaa keessatti kan hundaa'edha. Mallattoon seerri siiqqee kun ittiin beekamu immoo ulee qalloo fi sororoo muka arooreessa irraa tolchuun dubartiin heerumte kan qabattudha. Siiqqeen mallattoo birmadummaa yookaan uumamaan bilisa ta'uuti. Kanaaf haati intala ishii yeroo heerumsiifattu siiqqee kennitiifi. Guyyaa kanarraa kaates haadha siiqqee taati. Siiqqeen seeraan kenname kanaan mirga ishii tiffatti. Hawaasa keessattis dubartoota siiqqee qaban waliin gurmuu uummatanii seera adda addaa ittiin raawwatu. Dubartoonni siiqqee qabatanii gurmuudhaan sirna hawaasummaa fi amantaa hedduu wanta raawwataniif siiqqeen waraana dubartiitii jedhama. Mallattoon kun waayyuudha waan irraa safeeffatamu jira. Fakkeenyaaf siiqqee akka uleetti hin fayyadamani, horiidhanis hin aleelani, yeroo qabatanillee akka dhadhaabbataatitti itti hin fayyadamani. Asdabechi dabo hodom makukana washo wachalare Bishamumbe Kenya boru boru jada Yamutin siyadu bohu bohun jada fige badun jada Bayena reri danom buta kala Dubartiin siiqqee qabattee hawaasa keessatti ulfina guddaa qabdi. Dubartiin siiqqee qabattee karaarra deemtutti yoo dhufanii hin qaxxaamurani. Keessattuu dhiirri yoo ishiin eeyyama kennitee fi dabarsite malee bira darbuu hin danda'u. Dhaabbatee ishii dabarsuuf dirqama qaba. Lagas ishii dura hin ce'ani. Dhiittaa mirga dubartii irra ga'u hambisuuf ni tajaajila. Keessayyuu gadi qabaa dhaanicha abbaa warraa dubartoota irraan ga'u yoo jiraate baraaruuf ni gargaara. Sarbamni mirga dhiirotaan dubartii irra yoo ga'e akka seera siiqqeetti dubartoonni haadha siiqqee ta'an gurmuu uummatanii walii mirmatanii akka dhiira yakka sana uumeem seeratti dhiyeessaniif ni gargaara. Lola dhaabuufis ni gargaara. Siiqqeen waayyuu meeshaa araaraati. Akka seera siiqqeetti lolli jabaan maatii fi maatii yookaan gosaa fi gosa jidduutti gareen yoo uumame haadholiin siiqqee isaanii qabatanii lolli akka dhaabbatu ni taasisu. Akka aadaa Oromootti waraana hamaa attam illee yoo ta'e seera kana bira hin darbu. Dubartiin siiqqee qabattee jidduu gallaan ni dhaabbata. Asdabechi dabo hodom makukana washo wachalare Bishamumbe Kenya boru boru jada
yaadu bo'uun jedha fiigee baduun jedha. Abbayyeen areerii daannoon buttaa qalaa daannoon buttaa qalaa. Siiqqeen raayyaa waraanaa eebbisuudhaafis ni fayyada. Akka aadaa seera siiqqeetti waraanni hin leellifamu. Haa ta'us garuu birmadummaan biyya yeroo sarbamee fi diinni yoo waraana uummata irratti labse raayyaa waraanaa diina birmadummaa biyya eegsisuuf daangaa darbee lola biyya irratti labsee eebbisanii gara lolaatti ni baasu. Waaqa araarfachuufis ni gargaarti. Siiqqeen waayyuu araarati. Kan wal lole qofa araarsuu osoo hin taane bara ongeen hammaate bara dhibeen daddarbaan biyyatti dhufe walumaa galatti yeroo rakkoo jabaan dhalate gurmuun ba'anii haadholiin siiqqee malkaa fi tulluutti ba'anii waaqa kadhatu, araara gaafatu. Deeggarsa argachuufis ni gargaara. Sababa adda addaatiin warri deege akka hin beelofne akka hin daarre horiin jalaa dhume sanyii baafatu dhabe lafatti bara akka hin baanes siiqqeen fala qabdi. Warri rakkina akkanaa irra bu'e haati warraa siiqqee qabattee warra sooressa ta'e dhaqxee rakkina himannaan argattee galti. Dubartiin siiqqee qabattee gargaarsa gaafatte namni dhoowwate ni abaarama hin milkaa'u jedhu. Hawaasni Asdabeechi daboo odoon maquu kanaa waashoo wacaalaare. Bishaan muummee keenya boruu boruu jedha boruu boruu jedha. Yemmuttiin si yaadu bo'uun jedha fiigee baduun jedha. Abbayyeen areerii daannoon buttaa qalaa daannoon buttaa qalaa. aseenaa dhaquu durbi osoo hin heerumin mana turtee heerumtee bultii argachuuf mirga qabdi. Seerri siiqqee durbi haadha warraa taate akka siiqqee argattu tuma. Durbi kana murteeffattee dhiira itti heerumuu barbaaddu filattee siiqqee murattee qopheeffattee tasa qe'ee warra sanaa dhaqxe. Qe'ee warra sanaa erga geessee siiqqee qabattee dallaa irraan qaarasiiftee darbatte. Seentee utubaa qabatti. Durba aseenaa dhaqxe erga ishiin siiqqee darbattee seentee utubaa qabattee manaa hin baasan. Namni isheen filattee itti dhaqxe haadha warraa godhatee wajjin jiraata. Kunis seera siiqqeeti. Cubbuu baasuufis ni gargaara. Hawaasa keessatti gochi safuu ta'ee wanti cubbuu qabu hoggaa raawwatame dubartoonni gurmaa'anii seera siiqqeetiin cubbuu nama irraa baasu. Fakkeenyaaf obboleewwan lamaan jidduutti waan hin miidhagne yoo hojjetanis seeruma siiqqee kanaan ofirraa baasu. Asdabeechi daboo odoon maquu kanaa waashoo wacaalaare. Bishaan muummee keenya boruu boruu jedha boruu boruu jedha. Yemmuttiin si yaadu bo'uun jedha fiigee baduun jedha. Abbayyeen areerii daannoon buttaa qalaa daannoon buttaa qalaa. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophii har'aaf qabannee dhufne kanumaadha. Qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Yoo isinitti tole laayikii, sheerii, namoonni maatii keenyatti hin dabalamne immoo gara maatii keenyatti dabalamaa. Walammeessuu fi
jecha hin taane walii kennuurra waa'ee aadaa keenyas walirraa barannu.